akkasii beektee jaaltu jaarsaaf jaartii isin nama ilmoo hedduu keessan jiru jaarsaaf jaartii inuma wal dhabanii inuma walitti deebanii akkuma ilkeenii fi arrabnu waluma ciniinaa wajjumaan jiraatanii kana waan ta'eef Omaa rakkoon qabu jaarsaaf jaartii waluma dhabanii waluma biraa deemaa walitti deebi'anii inni illee amma engadda waan biraa dubbachuutti hin jiru duraayuu nama firaa dhabee as keessa rakkachaa jira nama rakkoo kiyya itti madhullee dhabeera naan jedhee hedduu takkaa yaadanatti himaa ture inshallah rabbi jedhee aninu wajjumaan laallee wajjumaan waan jirru hin xumurraa kalaas rakkoota kan qabu jedheeni akkasii caltuu kalaas akkasii beeyte caltuu yoo waan siif mijaatu taate yeroo qabaatu ta'e amma saa kanallee an dhufuu danda'a beeyte sababa dhimma keessan kanaatiif saa kanallee niin dhufa hojii kiyyallee lafa dhiiseetiin ni dhufa yoo si mijaate yeroo si mijaate ammallee ta'e borus ta'e yeroo si mijaate ati naa bilbilaan ni dhufa yoo waan masruufaaf mana keessallee wanni rakkattu jiraate taate nattimi anuma obboleessa isaati anuma obboleessa kan keetillee isillachuufu takkuma wanni rakkoo jiraatu masruufa mana keessallee yoo ilmoofillee wanni barbaaddu jiraate natti mana qabeesii dhufa bakka inni hin jirretti aninu isiniif jira waan ta'eef waa takka rakkatin yoo innuma akira innillee hajjimman kunuu qajeelullee didee waan sirraa'u dideellee boodallee waan kana dubbiin finda jennee yoo isa biraallee rakkoon biraa waan uumamtu taate ilmoo fi rakkatiin ilmoo anaatu ganda beekaa anaatu bakka beekaa anaatu isin galchaa rakkoo tokko kan qabuyyuu yoo as keessattillee hangaan an jiru rakkattu ana isin cinaa jira ilmoonni guddatti rakkoo tokko kan qabdu anas cinaa jira waa takkallee rakkatiin isin jedhan gara kiyyaan akkasii beektee jaaltu teenya hajjiin beekaa amala isaa xiqqeenya irraayin dhagaa guddannee hanga argillee amala isaa ni beeyna atillee kun argumatti hin jirta akka yoo achi baay'illee inni amala isaa san hin dhiifnellee ni beeyna amala isaallee inshallah yoo hanguma hidhaa biyya tanaa rakkoo tana argee biitunillee biyya namaati jedhee hidhaa tanumaanillee yoo haqajeelu simatti nafiniif jecha jedhaarra malee achillee baay'inillee waan jireenya tana jireenya bareedaa si wajjin jiraate jijjiiramullee yoo rabbummaa isa jijjiire malee nama jijjiiramuun fakkaatu beeyte hajjiin kana waan ta'eef simatti nafini simarra dubbiin badden jedhini simat dubbannee akka dubbii sirraan dhabneefi ati kalaas hayyee jedhiiti si bilbilellee silkiin kan geechu fedhaa beektaa yoo karaa onlaayinii kanaan sagalee kiyya dhageette akka iccitittiin siimuu jiraan sagalee kanallee beeytee nama takkatti illee himiniiti akkuma obboleettii tiyyaa takkattiin si dubbachuu jira kana waan ta'eef sagalee kana dhageeffadhu ka'iiti booda waan jiru hundaa'u naaf deebisi. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaa irra wanti isiniin qabadhee dhufe maali yoo jettanii akkuma beekamu dheengadda keessummaa wayin mana kiyya dhufee tureyyoo keessummicha sin beektu jedhee yaada kaameraa keewwadhe waan viidiyoo waraabaa tureef isinillee argitaniittu mucaa wayiitu gurbaa wayiitu dhufee ajjiin beekaa warra isaallee nan beekaa warra isa guddisan nan beekaa naan jedhee alhamdulillah jedhanillee bakka kootuma silkuma naasofna nan bakka kootuma manumatti sirriitti haasofna silkii naasawurraa manumatti haasawuu wayya jedheeni garuma mana kootu jedheeni bakka himee fi taaksii qabadhuuti kootu inni bakka himee fi jechuudhaan illee akkasuma mana dhufee jechuudhaan namoonni baay'een akkamitti amantee nama mana kee fiddaa akkamitti isa amantanaan jechaa turtanii anillee baay'ee tokko sodaachaa ture ajji kanuma ajjiif ergamee dhufee laata kanuma jaartii ajji ergamee dhufee laata jedhee otusumman sodaadhu manatti illee waame jechuudha maaliif sodaadhuma guddinayyuu kaameraa keewwadhee waan tokko yoo haasa'e waan tokko yoo ta'es jedheetan kaameraa keewwadhee viidiyoo isa waraabbachaa jira jechuudha inni amma kaleessa inni ajji bira deemee ajji ilaalee ajji bira dhaqee karaa WhatsApp sagalee naa kaayetu ajjiin baay'ee tokko daa'ima yaadee jira jedhee daa'ima naa qabadhaati koottaa daa'ima ilaalanaan jedhee animmoo daa'ima wanta ajjiin agarsiisu hin jiru jechuudha utuma du'eeyyoo utuma yaaduu dhiisee achitti du'eeyyuu daa'ima ajjiin waan ijaan arguu hin jiru jechuudha kanaan booda too du'eeyyuu otollee du'uuf ajjiin daa'ima agarsiisinaan jedhan daa'ima agarsiisu jechuudha inni illee akkuma isaanii ta'ee malumaan natti dhiyaate daa'iman ajji deebisuu deemanatti fakkaate maaliif walitti sin araarsee ajjiillee mana dhaati baasee akkasitti hin taane naan jennaan lakkii jedhee nanillee didee akkasin isiniin jedhaa innillee dhugumaan bitameetu dhufe natti fakkaate natti dhufe osoo bitamee dhufa natti fakkaata osoo hin ta'in dhugumaan dhugatti bitamee dhufe namichi kun isiniin jedhaa masruufallee anas gargaaraa waan hundaanuu
amma ajjiin ba'uuf hanas jiranaan jedhee durallee ajjii miti kan na gargaaraa ture jechuudha nuufuma kootuuf gargaara ammallee harka namaan eeggadhu alhamdulillah hojjechuu jira fayyaa nagaa qabaan isiniin jedha of hin dadhabne dafuu fi daa'ima koo hin dadhabu maaliif durayyuu ajjiyyuu danda'a ture daa'ima xiqqoo kan ammoo hin dadhabuun isiniin jedha wanti masruufas isarraa barbaadu hin jiru waan tokko iyyuu wanti isarraa barbaadu hin jiru an dhuguma warra isaa nama beekusee ofitti sasissuu kooti malee inni bitameetu dhufe jechuudha inni ergameetu dhufe malee nama hajjiillee beeku miti warra isaallee maatii isaallee nama beeku miti isiniin jedha akkasiin isiniin jedha hajjiillee si gargaaree dhaabaasnee akkasitti hajjiifaan walitti si araarsee naan jedhee araara hajjiin barbaadu osoo araaramuu barbaade qaatan araaramaan otoo baasuu barbaades an qaatan baasaa garuu hajjii baasuun barbaanne otoo achumatti yoo taa'inaa wayya jechuudha maaliif ba'uusaan barbaadu yoomiyyuu akka ba'uun barbaadu ajjiini masruufas si gargaara kan jedhu sanuuf dadhabee hin jiru durayyuu of hin danda'an mallee of hin danda'an isiniin jedha nama fayyaa guutuu qabu tokko hin gargaaranii kanaafuu rakkataa baay'ee jira yoo gargaarsa barbaade isaan deemee haa gargaaru malee ani nan gargaarin isiniin jedha innis karuma isaanii waan dhufeef akkan jajjedhan isiniin jedhaan baay'ee tokko gammadeeyyuu baay'ee tokko dasna jedheeyyuu maatiin ajjii bakka inni jiru haa beekanii laata jedheetan isatti dhiyaachuu fedheeyyuu malee waan biraatii miti isiniin jedha amma erga akkas ta'e kanarra isallee mana kiyyatiin dhiyeessuu isallee dubbisuu isiniin jedha bilookii isa godha WhatsApp irraallee waan hundarraallee isiniin jedha kanaafuu waan inni jedhe dhaggeeffannee walitti deebi'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa irtaa caaltu akkam nagaa keetii na beeytee sin jedha na mucaa deengadda fira hajjiisanii kasi bira dhufeetiin hajjiisi gaafadhee ture sanii hajjiin akka mana hidhaa jiru na himtee bakka mana hidhaa na geessitee na biraa deebisanii sin jedha hajjii bar wal agarree wal geennee wal dubbisnee kalaas walibboonni ninu alhamdulillah kanama fira kiyyaa argadhee naan jedhee hedduu takka wajji haasaa turre nan beeyne inni aga abbaa kiyya akkana obboleeyyan kiyya gurguddaa itti mina beekee kalaas hedduu takka inni nu boo'ee bagumaan dura rakkachaa ture biyya kana keessa bagumaa siinuu wal argee naan jedhee achi wal dubbisne hedduu takka wajji haasaa turre beeytee achitti akkasii deebee akkamit dhufte naan jennaan caaltutu bara achi wal dubbisaa turre mana dhaqee achi si dhabee caaltuun akkana hidhaa jira jettee achi si bira nageessitee jedheeni akkasii akkamree daamattiitii agartee naan jedhee beeytee innillee hedduu isiif yaaddeera daamattiitii agartee anillee nagarre yeroo sanii akkasii beeytee caaltu innillee anillee deengadde yeroo dhufe san daamattiin agarre innillee daamattiin agaafataa ture daamatti matii sanii argin beeku akkam agartee naan jedhe anillee dhugama itti hime daamattii guyyaa sanii agarree mana hin jirtuyyuu akkasii beeytee kalaas rakkoon qabuyyuu yoo haalli sin mijaatee guyyaa kamiin biraadha innu daamattiillee atillee rakkoon qabu kalaas dubbiyyuu ani nu isiniif ilaalaa hedduu seeneeti isallee yoo danda'ame waa haala jiruun laallee walumaan hidharraallee baasnaa dubbii keessan waan nu isinii ilaalaa dura bakkaan hin jirrettu rakkachaa turtanii isin lamaaniifuu an obboleessa akkumaan isaaf obboleessa siifillee obboleessuma keeti waan hedduu keessan jiru hundaa yoo anati isiniif ilaalaa rakkoon takkaallee hin jirtu yoo anarra dhiisii ka isaallee beeyte daamattii guyyaa yoo haalli sii mijaatee jedhe wajjumaan dhaqnee daamattii arguu fedhalle jedha innillee beeyte guyyaa tokko yoo haalli sii mijaate naa bilbiliiti deebii kana yoo sagalee kiyya kana dhageeffattillee deebisaa naaf deebisiisin jedha caaltu beeyte wajjumaan dhaqneetiin daamattiillee itti garsiifne waan jirullee akkaataa isa achii baafnuunillee wajjumaan haala irra mijeessine rakkoo jiru hundaa'u inshallah yoo rabbi jedhe wajjumaan xumurraati akkasii beeyte caaltu jaarsaaf jaartii isin nama ilmoo hedduu keessan jiru jaarsaaf jaartii inuma wal dhabanii inuma walitti deebanii akkuma ilkeenii fi arrabnu waluma ciniinaa wajjumaan jiraatanii kana waan ta'eef omaa rakkoon qabu jaarsaaf jaartii waluma dhabanii waluma biraa deemaa walitti deebi'anii innillee amma engadda waan biraa dubbachuutti hin jiru duraayuu nama firaa dhabee as keessa rakkachaa jira namaan rakkoo kiyya itti madhullee dhabeera naan jedhee hedduu takkaa yaadanatti himaa ture inshallah rabbi jedhee aninuu wajjumaan laallee wajjumaan waan jirru hin xumurraa kalaas rakkoo takka hin qabu jedheeni akkasii caaltu kalaas akkasii beeyte caaltu yoo waan siif mijaatu taate yeroo qabaattu ta'e amma saa kanallee an dhufuu danda'a beeyte sababa dhimma keessan kanaatiif saa kanallee niin dhufa hojii kiyyallee lafa dhiiseetiin ni dhufa yoo si mijaate yeroo si mijaate ammallee ta'e borus ta'e yeroo si mijaate ati naa bilbilaan ni dhufa yoo waan masruufaaf mana keessallee wanni rakkattu jiraate taate nattimi anumatu obboleessa isaati anumatu obboleessa kan keetillee isin lachuufuu takkuma
wanni rakkoo jiraatu masruufa mana keessaallee yoo ilmoofillee wanni barbaaddu jiraate natti mana qabeessi dhufaa bakka inni hin jirretti ani nu isiniif jira waan ta'eef waa takka rakkatiin yoo inuma akira innillee hajjimmaan kunuu qajeelullee didee waan sirraa'u dideellee boodallee waan kana dubbiiniif hin dhajennee yoo isa biraallee rakkoon biraa waan uumamtu taate ilmoo fi rakkatiin ilmoo anaatu ganda beekaa anaatu bakka beekaa anaatu isin galchaa rakkoo takkan qabuyyuu yoo as keessattillee hangaan hin jiru rakkattu ana isin cinaa jira ilmoonni guddatti rakkoo takkan qabdu anas cinaa jira waa takkallee rakkatiin isin jedhan gara kiyyaan akkasii beettee jaaltu teenya hajjiiniin beekaa amala isaa xiqqeenya irraayin dhagaa guddannee hanga argillee amala isaa ni beeyna atillee kun argumatti hin jirta akka yoo achii bayllee inni amala isaa san hin dhiifnellee ni beeyna amala isaallee inshallah yoo hanguma hidhaa biyya tanaa rakkoo tana argee biitunillee biyya namaati jedhee hidhaa tanumaanillee yoo qajeelu simatti nafiniif jecha jedhaarra malee achiillee baay'inillee waan jireenya bareedaa si wajjin jiraatee jijjiiramullee yoo rabbummaa isa jijjiire malee nama jijjiiramuun fakkaatu beeyte hajjiin kana waan ta'eef simatti nafini simarra dubbiin badden jedhini simat dubbannee akka dubbii sirraan dhabneefi ati kalaas hayyee jedhiiti si bilbilellee silkiin kan geejjuu fedhaa beektaa yoo karaa onlaayinii kanaan sagalee kiyya dhageette akka iccitittiin siimu jiraan sagalee kanallee beeytee nama takkatti illee himiniiti akkuma obboleettii tiyyaa takkattiin si dubbachuu jira kana waan ta'eef sagalee kana dhageeffadhu ka'iiti booda waan jiru hundaa'u naaf deebis akkasii beeytee caaltu anamma wanni namoonni illee hedduu ammoo waa hajjiin achi haa ba'u hajjii baafnaa kanallee dhagaan hedduu isaanii asitti waan badii isaa guddaa waan isarra beekaniif sababa saniif jecha akkamittiin gabba'uu danda'a nama badii hangana sirratti uumee nama badii akkanaa qabu kana hangana simiidhe kana akkamittiin gadhiifta maaliif baaftanii jedhaniillee dubbachuu danda'anii nama takkatti illee himini boodallee asii gabbayeetiin booda ilmootana si jalaa fudhata ilmootana akkuma dura si jalaa fuudhansa ammallee ilmootana dhabuu deemta yooti anaa kanaayyuu yoo sagalee kiyya kana dhagaanii jedhan ilmootana si jalaa hatuu deema akkamittiin amantee ofiisisitaas hin jechuu danda'a beektaa namni ammaa kun hin amansiisu kana waan ta'eef ati kana hundaa'uun dhaga'iniiti namni addaan nama kutaa anammoo wanni nan barbaadu inshallah yoo rabbi isaa laaffisee waan qajeelu ta'e qajeelee bultii isaa tana seeraan ijaaratu taate akkumaan isin walitti deebitanii nagaa keessan mana keessan keessa gammachuun jiraattan barbaada kanumaafin siin jedhee sagalee kiyya kanallee nama biraatti illee dhageessifteellee akkana itteellee ol baastee nama biraatti illee dubbatini ufumaa keetii dhageeffadhuuti yaada kan kee maal akka murteessiteerra murteessitii naa deebisi isa san illee ni baafnaachi dabalataan yoo waan masruufa mana keessaatiif amma hinniidhaa jira yoo waan ilmoo tanaafillee masruufaaf rakkataa jiraattillee taate amma baatiin illee dhumee kiraa manaallee waan kafaltu yoo hin jiraanne mallee qalafaa yoo hin qabaanne taate rakkoo takka hin qabu sagalee kana akkuma dhageeffatteen rakkoo jiru guutuu keessumaan naa deebisi naa himiiti anillee waan jiru borqabadhee dhufeetiin masruufa keessan isinii bitee kiraa manaallee isinirraa kafalaa sun anaarraa rakkoo takka hin qabu rakkoo jiru hundaa'u deebisi naa deebisi sagalee kiyya kana yoo dhageeffattee kaate masruufallee qabadhee niin dhufa waan si barbaachisu hundaa'u natti miti sagalee manaa qabiti waan mana keessaa feetu hundaa'u waan si bitee dhufu hundaa naa himi waan ati barbaaddu hundaa'u si fidee dhufa kiraa manaallee ni kafalaa anarra dhiisiiti san booda daamattiillee arguu fedha jedhee hedduu boo'u jira beeyte akka yeroo duraa harakaata si godhee miti hanga mana hidhaa seene kana namni waa hedduu bara numatuuf godhee daamattiitii arguu fedhaa tunduune maal jechuu jira wajjumaanii yeroo an dhufee jedhee kalaas daamattiillee qabanne wajjumaan deemnee isallee laalleetiin san booda furmaata jiru wajjumaan kenna inshallah jaaltu sagaleellee si dheeresse beeyte akkuma obboleettii tiyyaatittiin waan jiru hundaa'u sitti maydheetiin sagaleellee si dheeresse obsaan sagalee kiyya kana hundaa'u dhageeffadhuuti sagaleen tiyyatuun laakiin akkana jalaan baane anumaafis hedduutti akka icciititti haadhumattu dubbii tanallee namoonni ni beeyta saahibban kan keellee saahibban hajjiillee hedduu saahibban kan keellee akka hajjii adda baatan fedhaa saahibban hajjiillee akka hajjii walitti atin deebine waan barbaadaniif ol baastee dubbattee akka boodallee ammallee bultiin teessantuun akka isin jalaan bannee isin jedha dhiifama naa godhii sagaleellee si dheeresse waan barbaaddu hundaa'u jalaan naa deebisi san booda borru dhufneetii wajji haasofna waan jiru
Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun argitanii dhageessanii jirtanii waan inni jedhu dhugaa kanumaan booda akkatti nama manuun baay'ee tokko na rakkisaa jira jechuudha. Eenyuma akka amanuu baay'ee tokko na rakkisaa jira jechuudha. Namuma amanuun hin taatu isiniin jedha. Kunillee fira yoo jette ofitti buutte fira dhiisee waan biraa ta'ee sitti dhiyaatan isiniin jedha. Kanaafuu namuma namaniin isiniin jedha. Kanaan booda eenyumayyuu namanuu isiniin jedha. Warrumaan duraan beekuyyuu amanuu sodaadhe jira isiniin jedha. Kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.